Akkam jirtu daawwattoota sagalee kitaaba har'a qophii ajaa'ibaa halkan dukkana keessatti jedhu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeeraa keenya ta'a. Halkan dukkanaa keessatti gargaarsaaf wal waamne iyyina. Hafuurri du'aa immoo baallee isaa gurraacha nutti diriirsee gidduu keenya dhaabbatee harka sibiilaa isaatiin lubbuu keenya gara boollaatti dhiiba. Halkan dukkanaa keessatti duutii tarkaanfachaa yemmuu inni gara fuulduraa deemu nutis sodaadhaan boo'aa iyyaa isa hordofna. Tokkoon keenya iyyuu hiriira keenyaa dhaabuuf yookiin abdii dhumaa isaa sooruullee dandeettii hin qabu. Halkan dukkanaa duuti ni deema, nuti immoo isa duubaan deemna. Yeroo inni duubatti deebi'ee ilaalu lubbuuwwan dhibbaan lakkaa'aman karaa gama lamaaniin gadi harca'u, kufu. Warroonni kufanii ni rafu, gonkumaan dammaqan. Warroonni kufaatii mirkanaa booda kufan sodaadhaan miilla isaanii eeggachaa adeeman immoo kufanii warra du'aaf harka kennanii hirriba bara baraa seenanitti makamu. Garuu duutii halkan fagoo basakkaa ilaalaa itti fufa. Halkan dukkanaa obboleessi obboleessa isaa waama, abbaan ilma isaa, haati immoo ijoollee ishee waamti. Garuu dhiphinnii fi gidiraan beelaa wal qixa nu dhiphisa. Duuti garuu hin beela'u, hin dheebotu. Lubbuu fi qaama keenya nyaachaa, dhiigaa fi mimmaan keenya dhugaa gonkumaa hin quufu. Halkan kutaa jalqabaa keessatti daa'imni haadha isaa waammata. Haadha ko beeleera. Haati immoo mucaa koo yeroo muraasa eegi jettee deebistiif. Halkan kutaa lammaffaa keessatti mucaan irra deebi'ee haadha koo beeleera, buddeen naaf kenni. Haati immoo akkas jettee deebisteef. Yaa mucaa koo jaallatamaa, ani buddeena hin qabu. Halkan kutaa sadaffaa keessa duuti dhufee haadhaa fi daa'ima lamaan isaaniiyyuu baallee isaatiin rukuta. Lamaanuu cinaa karaa irratti hirriba bara baraa rafani. Duuti immoo itti fufa halkan fagoo basakkaa ilaallacha. Ganama tokko abbaan manaa soorata barbaacha gara dirree ba'a. Garuu biyyee fi dadhabbiitiin sa'aatii walakkaa gara haadha manaa isaa fi ijoolleewwan isaa addaatanii dadhabanitti homaa osoo hin qabatiin harka duwwaa deebi'a. Galgala immoo duuti ni dhufe. Abbaa manaas haadha manaa fi ijoollee isaas hirriba bara baraa kan irraa hin dammaqne keessa isaan ciibsa. Innis kolfee gara halkan basakkaa fagoo jirutti qajeela. Ganama qonnaan bulichi godoo isaa keessaa bahee gara magaalaa qajeela. Faaya haadhaa fi obboleettii isaa qabatee daabboon jijjiirrachuuf. Galgala immoo buddeenaa fi faayicha malee haadhaa fi obboleettoota isaa ija duwwummaa ilaalaa hirriba bara baraa keessa lixanitti gara manaa deebi'e. Achi akka simbirroo adamsituun gara laafina hin qabneen dhukaafamtee kuftutti harka isaa gara samiitti ol kaasee ture gadhiisa. Duuti immoo qotee bulaa haadha isaa fi obboleettoota isaa ergamaa hamaa sanaan gara hirriba bara baraatti yemmuu gowwomfaman isaan ilaala. Ammas kolfee gara halkan basakkaa fagoo jirutti qajeela. Yaa isin ifa guyyaa keessa deemtan dukkana halkanii dhuma hin qabne irraa isin waam, isin fuudhu. Iyya keenya ni dhageessu. Hafuura warra du'anii akka ergamtootaatti isinitti ergineerra. Dubbii ergamtootaa dhaggeeffataniitu.
bubbee gara bahaa jiru hafuura baafannaa nu keessaa bahiin dirqamatti kenneerra. Qilleensichi dirqama isaa harka keessan buusuu fi qarqara keessan isa fagoo gahee jira. Gadadoo keenya quba qabdu nu gargaaruuf dhufuu yaaddu. Nagaa fi jajjabina keessan hammattanii ilmaan ifaa ilmaan dukkanaaf maal gochuu danda'a? Warri du'an du'aa isaanii haa awwaalan, fedhiin Waaqayyoos haa ta'u jettanii teessan. Eeyyee fedhiin Waaqayyoo haa ta'u, garuu Waaqayyo meeshaa fedha isaa isin godhee gargaarsa keenyaaf akka isin fayyadamuuf ol ka'uu ni dandeessuure. Halkan dukkanaa keessatti wal waamna. Obboleessi obboleessa isaa, haati intala ishee, namichi haadha manaasaa, jaalalleen jaalallee isaa waama. Maarree sagaleen keenyas walitti wal ta'ee tokkummaan handhuura samii yoo ga'e duuti yeroo xiqqoo fi dhaabbatee ni kolfa. Achiis nutti qoosee halkan basakkaa fagoo ilaalaa karaa isaa qajeela. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, qophii keenya halkan dukkana keessaa jedhu waa'ee du'aa isiniif dhiyeessine asuma irratti xumurra. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Isin jaaladha. Horaa bulaa.